Gatii boba'aa irratti fooyyessiin taasifame. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa gatii boba'aa irratti fooyyessii taasiseera. Ministeerichi waraana giddugaleessa bahaatti mudate hordofee gatiin boba'aa addunyaa sadarkaa olaanaan waan dabaleef gatii boba'aa irratti fooyyessiin taasifamuu ibsa baaseen hubachiiseera. Ulaan Hormuz cufamuu isaan boba'aa biyyoonni akka Saudi Arabiyaa, Kuwait, Imireetonni Arabaa Gamtoomaniif Iraaq guyyatti dhiyeessan barmeeliin miliyoona 100 fi miliyoona 40 addaan cituu ibseera. Sababa kanaan dooniiwwan Itoophiyaa sadii boba'aa naaftaa adii meetirik tooniin 100 fi 20 fi boba'aa xiyyaaraa meetirik toonii 60 fe'an biyyoota galoo galaanaa dhaabbatanii akka jiran eereera. Mootummaan dhiyeessiin idilee akka addaan hin cinneef tattaaffii gochaa jira jedhan. Haa ta'u malee dhiibbaan deeggarsa mootummaarra jiru birrii biiliyoona 200 fi biiliyoona 72 ol qaqqabuu kaaseera. Taarifa torbaan darbeen naaftaan adiin birrii 139 saantima 84 yoo gurguramu mootummaan birrii 95 deeggaraa akka ture. Beenzilli birrii 132 saantima 18 wayita gurguramu mootummaan birrii 42 deeggaraa akka ture ibseera. Haala yeroo amma jiruun deeggarsichi haala kana itti fufsiisuuf rakkisaa waan ta'eef fooyya'insi gatii haaraan godhamuu hubachiiseera. Haaluma kanaan gatiin haaromni gurgurtaa qinxaaboo beenzilaa birrii 142 saantima 21 naaftaa adii salphaan birrii 163 saantima 98 naaftaa cimaa gurraachi birrii 160 fi saantima 68 akkasumas boba'aan xiyyaaraa birrii 150 fi saantima 48 ta'uu hubachiiseera. Fayyadamtoota kallattii fi gatiin gurgurtaa naaftaa adii ammoo birrii 210 ta'uu ifoomseera. Mootummaan yeroo ammaa naaftaa adii liitira tokko irratti deeggarsa birrii 71 akkasumas beenzila irratti birrii 32 deeggaraa akka jiru ibsaniiru. Deeggarsi kun osoo hin jiru ta'ee gatiin naaftaa birrii 234 saantima 17 akkasumas kan beenzilaa birrii 174 fi saantima 40 akka gahu hubachiise. Akka waliigalaatti rakkoon dhiyeessii beenzilaa kan hin jirre ta'uu fi naaftaa adii dabalatee gosoota boba'aa biroo irratti rakkoon hanqina dhiyeessii fi daballiin gatii hanga sirratutti mootummaan raabsaa isaa kan hordofuu fi garee qorannoo hundeessuu ibseera. Tartiiba dhiyeessii fi raabsaa garichaa qopheessuun boba'aa dhiyaatu qusannoo fi sirna bittaa fi gurgurtaa dhiyaate qofaan akka raawwatamuuf deeggarsa gochuun barbaachisaa ta'uu hubachiiseera. Bu'uura tartiibaa kanaan bootteewwan boba'aa geejjibsiisan konkolaattonni oomishaalee daldala alaa fi alaa galchii industiriiwwan shaqaxaalee bu'uuraa fi oomishaalee alergii oomishan piroojektonni misoomaa ijoon mootummaa fi dhuunfaa qonni makaanaayizeeshinii dhaabbileen nageenyaa fi tasgabbii konkolaattonni deddeebisa uummataa tajaajiloonni fayyaa hojiileen taaworii telekoomii hojiileen filannoo hojiileen bishaanii fi ibsaa tajaajiloonni miidiyaa fi namoomaa akkasumas yuunivarsiitiiwwan lakkoofsa barattootaa olaanaa qaban dursa tajaajila kanneen kan argatan ta'uu ministeerichi eereera. Hawaasni tattaaffii yeroo rakkisaa kana darbuuf taasifamu akka deeggaruu fi tumsu waamicha dhiyeessaniiru.